Kaya baga nagaan dhufte har'aan tana gaafif deebii hojii goona shi. Taate ibsa. Ibsa taate. Shi. Ati amma walumaa alaa kulli yaal war kara gaafii teenyetti hojii aana naafsi. Intarbii akka jaabattan si godha. Ammoo. Kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo bahariyaan kaabaa kibbaan teessanii daawwachaa jirtan ashama harka fuunee har'aan tan immoo nama jabaa fi jaalatamaa yeroo takkaan osoo nama hin arrabsin osoo hin dhabamin osoo hin tuffatamin feemasan isin fidee dhufee innis istiidiyoo baadiyyaa nama muudii ofiitiin dhufe jechuudha. Nama muudii ofiitiin dhufe namni muudii ofiitiin deemu muudii namaan xuune yeroo jalqabaatiif ijoollee baabiibtuu keessaa mucaa kanan arge jechuudha. Anis muudii xiyyaan dhufe argaru. Muudii xiyyaan dhufne istiidiyoo baadiyyaa. Xiqqoo teeti asiin dhufe. Ani muudii xiyyaan dhufe. Anis muudii. Yaa. Nama yeroo jalqabaaf an jajjabeessaa turelle jajjabeessa wallahi gorsallee kanneen gaafa inni dura dhufu. Okay. Yes. Duraan dursee gaafa kana gaan istiidiyoo baadiyyaa. Baga nagaan na eedan ibsaa keenya baga nagaan na eede galata. Okay. Istiidiyoo baadiyyaa maqaa kee dhugaadhaan himi itti gaafin duraa gaafa. Kajoolleen naan jettu moo qommaan tiyya jettu? Kaa gandi keessa si baasa ka dhugaadhaa. Abdi naa baasan kaamma dura. Abdii eenyuti? Abdii Idris. Abdii Idris eenyu? Abdii Idris tuna. Abdii Idris tuna eenyu? Abbaa isaan beeku tuna. Abdii Idris tuna abbaan beeku. Koy. Abdii Idris tuna. Elemo. Abdii Idris tuna Elemo eenyu? Elemo Giltu. Elemo Qilxuu. Tufte haasee ante maa kijibdasii amma bara intarbii dhugaa godhu jirra. Dhugaa nutti haaseedha. Wallahi Abdii Idris tuna Elemooti. Wallahi jime. Wallahi. Okay galatoomne Abdii Idris tuna. Arraan gargaaran qabannee dhufne istiidiyoo baadiyyaa Abdii Idris tuna Elemo. Akkasimi? Elemo Giltu. Yap. Okay, Abdii Idris tuna eessa dhalatte gaa? Iddoo dhaloota keetii. Iddoon dhaloota kiyyaa gartee biyya addunyaa biyya Itoophiyaa naannoo biyya addunyaa biyya ardi Afrikaa naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Tuulloo baadiyyaa hirnaa mana citaa keessatti dhaladhe madabarra. Okay. Godina Harargee lixaa aanaa Tuullooti? Hirna jechuun? Hirne. Oh, warra hirnaa jechuun? Yaab. Hirna jechuun gaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa Ciroorraa yeroo hedduu magaalaan baasoonni irratti dhaabbatanii subaata faxaranii ni hirna? Ni faxaran. Subaata faa faxaran makiinaan eessara Harar faa deemuu miti? Harar deemu bomboliinoo faa nyaatanii dabran mana Maamad Jaajuraati Jaajura fa'a. Yaa galatoomii ulfaadhu dhalataa hirnaati gaa'ii. Obboleeyyan meeqa wajji dhalattee dhiira meeqa qabdan dhalaa meeqa qabdan? Obboleeyyan torba wajjin dhaladhe dhalaa afurii fi dhiira sadii. Dhalaa afurii fi dhiira sadii? Ati meeqa faadha kana keessa? Ani muciyyootee xiqqoo takka na duubaan dhufee ayyarii qabe narraa qabe malee silaa kama carrashaati. Silaa quxisuu taatee nyaatu kaa ta'e. Karameellaa sammayisummaa bitan ka. Amma ati wallaa dhuga waan ta'a argu quxisuu ni jabeessanii barre maaliif akka ta'e hin beeku bishaan boodaa kana jedhanii. Okay inni jaaffaadha jechuudha dhaloota jaaffaati gaa mucaan kuni Abdii Idris Tunaa Elemo. Akkasimi? Dhaloota jaaffaati dhalootaan godina Harargee lixaa magaalaa Hirna. Baadiyyaa jifa. Baadiyyaa. Hirna baadiyyaa hirna kan baadiyyaa keessa eessa gaa?
araddaa burqaa boqaat. Burqaa. Okay. Jaaffaa dhalatti. Umriin tee meeqa? Umriin tiyyamoo amata 20 fi baatii 2 fi torban 2 fi guyyaa 3 fi daqiiqaa 12. Aboo qaalicha kun maaf jibase. Amata 20 ta'e amma dhugaan. Hin geenye No. Wanta dhugaanatti haase gaa dhugaanatti haase viidiyoo yuutuuba irra taa'u deemti. dhugaadha kaayi dhugaa miti. Dhugaa amata 20 amma. Faaxeenatti ta'uu deemaa. Hin ga'u. Hin ga'u taasi sanuuf xiqqeessi taasi. Ittiin idaa shanii da'u. Ta dhugaanatti mita dhugaa ta kijiban qabnu. Haay amata meeqattiin barumsa seenee barana meeqaan jira? Okay, ta dhugaa sana amata meeqa studio baadiyyaa? Ta dhugaa sana Idris ta dhugaa. Amata 20 siin jee barboo. Okay, amantanis amanuu baattanis bara 2024 kana dhiirtinis akkamatti burii fi xiqqeessiti awwaan if xiqqeessituuf hin beeku. Amata 26 amannus yoo amanin fudha yoo dadhabnanii dhiifnaa jechuudha. Gaafiin itti aantu gaafii qaxxaamuraati. Ilmi namaa waa'ee kitiraatti baanati tikkichi tana zanaaf ataanna. Ilmi namaa uraa meeqa qaba? Ilmi namaa Uraa meeqa qaba? ilmi namaa kun uraa dila qaba. Dila qabaa minaamination osoo hin ta'in waan lakkaa'amee jiru waan ta'eef nutti himta. Uraa ja'a qaba ka. Uraa 6. Meenaa lakkaa'e. Funyaan Takka. uraa 7 qaba. Funyaan Amma gistaan 7 hayyee amma 7 sii qabna. dhagee 7 eeyti. Okay ye. Uraa funyaanii Takka. afaan 2. gurra 3. qaama saalaa 4. bootaa sagara 5. shanin jeengaa kun 2 uraan takka 2 3 4 akkasitti oolka. Aha. Dubbii adda wallaaltee asiitu kara biraa meesse. Uraa laal funyaanis 2 qaba. 2. Gurris 2. 4 5 6 7 jechuudha. Kashamarraniyo. Jaahiyyaan kunis nan dhageessu qaallichan. Dubbii micciiriin boo ibsa gaafii ati gaazexeessaan teetu 8 irraa ramadamte teetiifuu uftee ministirii taraja. Haay namni adda. Okay. Amma deebiftee jirta 7 argattee jirta ishii. Eegaa. Sirraa taqabbalee argattee jirta. Eeshiin barumsa kutaa meeqa qaraate? Barumsa kiyyaa kutaa 12 fixee nama tokkoffaa bee. Waan dhugaase kaasee jiru. Fixa kaa ibsa irraa hin gannasaa. Irriis ni gannachu. 12 fixee maarree takkan qaree ittiris barumsa meeqa qaraate? Haga meeqatti dhaabde? Meeqa kuftee dhaabde? Barumsa 10 takkaan qare. Si jalaa fi 10 takka. Inni nafne anumaa kaa'e malee tiraanskriptii biiroo. 12 hin dabarre? Dabare. Ni dhaabdeeree 10 takkatti? 10 takkatti ni muree baruma gaddaa kanaan muree bara. Okay. 10 takkatti dhaabe. Eshi. Jaalala kutaa meeqatti eegalte?
Baay'iloo jirraa eegalle gaashanitti. kutaa shanitti jaalallee eegalte. Okay. Kutaa shanirratti jaalallee eegalte. Kutaa shanirratti jaalallee eegalte. Kanaaf barumsa kuftere. Kanaaf barumsa kuftere ati. Wallahi istiidoo. Tuudhuma ta'e Dhaggeeffadhu ibsa. Shani jaalala eegalus na ficcisiise ka yoomiin fide baati takkachi ofeetii walin laalee wanni tun barumsa na dhorkiti miciyyuma sanirra bilbila oleetti mire sanumaafin jaalala baati lamattiin dhaabeen maatis kuta shangeessa. namni jaalala wajjin oofte ta kutaa shanti jaalalaa suni si gaafate moo ishii si gaafate? Nu lachuu namumaan nu gaafate wal fadhaa jedhanii. Wal fadhaa jedhanii namni akkamitti si gaafate? Ay nu gaafatan gaa waan rabbi akkas godhee beeknaa isa. Marcos welcome galatoon wallahi bro khiyya hadee big respect ay bro mangistina ma tokko chaka kuma abba miskina wallahi galatoon fad eshi barumsa eshi amantana gaafin itti aantu takka biyya baatee beekta? Bee biyya. Biyya bee eessa deetee? Hirnaa keetiin boroodaa dhaqe. Abo biyya baatee biyya alaa maarree qalicha namaa mataa nama ifta rabbii sun sodaadhu intarbii godhu jirraa bara. Ibsa intervii taatus hirnaa kee boroodaa dhaquun biyyaa boo miti. Hirnaa kaatee boroodaa dhaquun biyyaa boo dhaabbilee saqii. Laa hawla walaa quwwata. Haa dirreedaas dhaqe wallaa isa. Biyya alaa baatee ni beektaa? Okay biyya alaa. Biyya alaa Yaman moo? Yaa Itoophiyaan ala. Hin dhayine Yaman. Suudii faa, Ameerikaa faa, Astiraaliyaa faa, Keeniyaa faa. Astiraaliyaa san deemu keetiin akkuma qabbanti nama buutii maarree cabbii jira janii sirraa hin dhiise bakka asuma wayya. Somaaliyaa deexeeyyoo. Somaalees hin dhayine amma dura achi ganda qaqqalaniimi. Okay. Gaafin itti aantu Muniiraa. Wanti isaati. Muniiraa Nasraa. Warra geeffadhu gaafii. Haa. Muniiraa Nasraa. Haa. Kullee. Isaan sadeen keessaa tokko fuudhi, tokko haddaama godhu, tokko ajjeesii. Barana moo? Barana. Barana uummata kana akkana goota. Tokko jaartii teetiif mana xareessiftaa, tokko jaartii godhataa, tokko ni ajjeefta. Jara kana sirraa galchinaa jechuudha. Ay. Jaartii wal nama lolchiisuu feetaa ibsa michoo halimaa haliitanii fuudhee manaa qabu. Biroo kiyyaa kuni gaafiif deebii waliin godhaa jirra. Gaafiif deebiin kun akkanatti yuutuuba irra taa waan ta'eef waan seenaa ta'e bareechu haasa'e. Easy jaartii wanniidha. Amma gaafin kiyyaa uummata sadii jira. Uummata sadeen kana keessaa tokko hin fuutaa, tokko jaartii teetiif mana keessa daleedduu godhataa, tokko hin ajjeeftaa jechuudha. Uummata kana sirraa bakka akkasitti irraa galchina. Muniiraan tam. Muniiraa furdoo tan Suudi Arabiyaa jirtu. Kuulleeno. Kuulleen gurraatti tan Suudi Arabiyaa saayititti Muniiraati jirtu. Taanoo eenyutti egaa? Nasraa Gursum. Nasraa Gursum eessa jirtisa? Nasraa Gursum Jarman jirti. Isiis rabbiin achuma haayiruu fi biyya faranjiitiin. Gaafin kiyya sii galee jiraami? Mee irra naa deebi waan tana. Okay. Tokko hin fuutaa, tokko isaanuma keessaa daleedduu godhattaa, tokko hin ajjeefta. Ay. Nama ajjeesuun jaaladhu ani ibsa. Hin ajjeesu. Dhagee. Ni tapha mana hidhaa umriitti faradda, mana hidhaa umrii hidhamuu qaban. Bakka eeggachuu. Hidhaa umriitti faradda. Barana guyyaa 8tti akkasii waa arge hidhaaf nama gootu. Abbaa fedhe yoo ta'e.
hidhaaf nama qotu gaafidha gaafiti yoo tanarratti sin qayyarre waan biraan yoo joonni godhin nun karaakkarin istiidoo baadiyyaa. Gaafii maqaa ibsaan biraana gaafadhu rabbiin nama kataba hay jara kananii ni danii obboleessa kee this is funny bro why hidhamuu qaban bas khalaas an namani du ibsa hidhaa waan taate beektaa oowwacha keessa jiru hay ijoolleen maal na goote hidhaanidha. Okay akkana si godha isa tokko hin fuutaa isa tokko jaartii keetiif khaddaama godhataa isa tokko zalaalamaalam akka jaarsan arganne awaajii itti buufaa hin argatu zalaalam inuma jaarsan argatu. Muniiraan hayyee narra guddoodha abbootii na fakkaatti kuulleenis narra guddoodha obboleettiitii na fakkaatti nasraan narra guddoodha obboleettumayya na fakkaatti isaan lachuu isaan hunda fuudhuun natti hin tolu akkuma obboleeyyanitti hin kabaja. Qaalichana gaafii qajeelfama gaafii jala deemi gaafii firoomsii dhugaa soban deebisin baratteen beektu tu nama gaafiin firoomsidha waa'ee dhugaa sobaa taasisuu jirtaati nuti waa'ee dhugaa sobaatiin taasisaa jiru gaafiin kuni firoomsii walitti firoomsii ni beekta isa baay'ee firoomsii miti atuu filannoo na gaafate gaafii barsiisaan gaafii wallaalaa deema jaadhaaf deebitaatu yaa jaattin dhaabee ni beeksisa taatisi. Barsiisaa farmataan dhoofte wallahi lazim amma gaafiti addanaa deebise muniira kullee nasraa gursum isa tokko hin fuuta dhageeffat isa tokko hin fuuta isa tokko khaddaamii mana keessa godhatta isa tokko zalaalamaalam akka jaarsa waliin argarre awaajii dhabsita. Ana anjaarsa kana kanne jawo boru gabbaanii heerumanii eenyu boru kaanyee juuteen ta'if taagitee ijoolleen tun heerum. Laa ilaaha illallah istiidoo baadiyyaa mataan dhooftee bar maaliif hin deemne gaafii kiyya maaliif rabshaan irra dhaabda rabbi sun sodaadhiti. I don't care no problem my barsiisa saalatiin barsiisaa maal isa ingiliffa. Teacher my teacher. Thank you, my teacher. Have you question? It is change to me my question. This question is very important and beautiful. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya istiidoon baadiyyaa seera intarvii keenyaa qabsaa waan jiruuf nu of kolchaa isin jechuu barbaanna asumaan immoo warroonni yuutuubaa sabiskiraayib gochuun dagatina gaafii tana naa qayyari yaada jiruu qabaa gaafiin qayyaramtuu gaafiin qayyaramtuu hin jirtu gaafiin deebii argattee qayyaramti malee takkaa soba isaa akka walitti raaqatti laaqa malee hin jirtu isaa hidhuu barbaadu san illee taatu dhiisee kana anarraa haama jechuu danda'a malee isa jaartii godhatee isa tokko mana keessa khaddaamii godhatu immoo dirqama deebisuun isarra jirtu jechuudha. Hidhaa san dhiifte? Dhiise. Tamtuuf? Isa lameen hafte nuuni kam fuutee kam khaddaama manaa godhatta. Ani jarriin irra gurguddaadhaan fuudhu. Qaallichana dhugaan hin fuutu nu deebise rabbii sumsigaa dhumaa nama raachitaa obboleessa kiyya yaa maaluma rabbii. Ayi. Maal jechuudha ibsa? Ayi. Way dhugaa fuudhuu deemta ati maa akka sodaata rabbii sumsigaa dhumaa akka sodaata ati maaltu way humnaan sitti fuudhuu deemaa gaaffii deebitti irraa siin hin jenne si galmee kanaaf waan kana mara gartuu ati maa akka maa maraachita qoy. Way. Biyyaati jirtu sanitti faranjii wooma katabde gootii jaani katabdee itti kannitee booda dirqiin fuudhee jechuuf deemta. Wallah dirqiin hin fuudhu abshir hin fuudhu wallah. Deem hin sodaate miti ani sodaate dhugana fitaati jechuudha. Hin ajjeesu hin fuudhu hin hidhuqa. Ilmoo namaa maaltu maannaan kee biitii kiidha. Ame ajjeesuu didde, hidhuu didde, fuudhuu didde, sarratanya mana godhatuu didde, jarri kun maal si godhe qoy. Sarratanyaa ittiin jiranii dalagaa ittiin jiranii ifiifuu dalagachuu jiranii midhuba isaanuu ani maal naa dalagammee
na hojjaa kaafuun danda'ani. Mee ooyiruu tana mee sila ganti nagaa fatte kun dhiira taatillee wayyaa ibsa. Mee maal naa dalagan mee na bira dhufanii yoo haamana tattaraganii firaashii takkittiin qabu miilaaniin hirkifadhee firaasha tokkichaan qabu godatti hirkisee biraa deemee ulaa qaqqabadhee deema. Mana guddaa kam akkasitti naa daddalaganii akkasitti wanni naa godhan. Ay yoo qoonqoo koshoroo xiyya takkittiin maqribaa ishaa hedduun itti yaaddadda. In sodaate. Okay. Dhaggeeffadhu. Maaliin sodaadhe uma jiru? Gaafii ta'e deebisaa maaliif deebisuu diddere? Way deebisaan tanu maqaa ibsaa sarraatanyaa zoon godhe waan naa dalagan hin qaban dalagaa guddoon suutii jirti janii kutanii dalagachaa jirani. Taanis kunoo jarman jirti jarmanii dalagachaa jirti. Mataan nyaate. Miilaaniin hirkisee deema. Wallahi mataan nyaate mataan isa mucaan gaafii deebii maal isaa wajji godhamte. Ishi gaafii irratti kutaa dhiisamma. Irran kutin deebiseen. Deebise. Wallahi hin deebine irra tanaachi qabxisa. Qabxii sadii bitan murtaatu ba? Duraan ispoonsara ajaa'ibaa siyoonni jeejeetti eega baxabbitii gooteefu wallaallaa'us. Ishi gaafiin itti aantu. Kafee dashangoree gurureetiin fuudhatanii fadeen gizeen fadetti. Haa. Takkaa dubrummaa fudhattee beektaa. Fudhadheen beeku. Hin beeku. Akkammee. Akkammeeni maali ay waan in nibreeti jettiin gayyariin akkamatti hin oofaa makiinaa haram. Namaan garagalti. Ati maashinuma bakka karaan tola irra jirtu ilaa ammattee jirtu faaltu irra deemu jirtaa jirtu bakka korkoon jira deemuun eegan. Maaltu na oofe ay makiinaan hin qabne ooftee ni hidhamta faadha. Akkasuma dhalaan kaan qabnes yoo akkasumatti oofte si hidha rabbiin gaafaan beekuun. Okay. Gaafitti jettee aantuu hidhameen ture waan jedhutti sirra jenna. Hidhamtee beektaa? Hidhameen hin beekee. Hagam takka? Baatii takkaa fi guyyaa ja'a. Baatii takkaa fi guyyaa ja'a? Maal balleessita? Dhaqa kararra guurree mootummaa wayyaaneef irraa buqqifne gaafas. Waan bara wayyaanee sanii? Wayyaanee as xiqqo. Okay. Milishaa si qabe moo makalaakaa moo takka poolisii? Ani waan na qabe addatiin beeku huccuun qoftiin bukurree kanuma akkana godhanii geessanii na kana. Tumamtee? Baageeji naa jedhan ji'a sadiif limitidii. Innamaa tumaa muusi? Hii hanjamaa zoita. Wayyo. Okay. Namni tumamee hin jiru jechuudha gaafa sana. Gaafin inni itti aantu artistoota keessaa eenyu dinqisiifatta? Tokko hin dinqisiifatu. Maal jechuun? Akkam? Qaalicha maraata. Gaafii deebitti irraa bara. Gaafii deebitti irraa bara obboleessa fayyi. Gaafii deebiin hojii. Gaafii deebiin hojii godhu jirtaa? Gaafii deebiin haa deebisire? Wayi. Artistoota keessaa moo? Artistoota sirbaa moo artistoota munashitoota? Warra manzumaa isaan boodara si gaafannaa dhiisi achiin kutaa artistoota inni. Artistoota fi manzumaa wal adda qaalichan. Maaliif walitti dhaaquu barbaadde? Artistoota keessaa raayyaadhaan dinqisiifatu. Raayyaan artistiidha. Eega. Raayyaa warra manzumaati dubbii walitti laaqina istiidiyoo baadiyyaatti taa'ee akkanan godhin. Manzumaa fi aartiin laal manzumaa jechuun. Okay. Dibbee godhanii wanni godhu malee dhaggeeffadhu aartii jechuun wanta tokko jireenya waan takkaa ibsu waliif fufiinsaan oofuudha. Kaasee ta'a. Okay. Warra muuziqaa sirban keessaa eenyu dinqisiifatta?
warra muuziqaa sirban keessa eenyu dinqisiifatte? warra muuziqaa sirbamoo Muuziqaa baasan. isaan hin dinqisiifadhu. Isaan hin dinqisiifattu. Tokkoon isaanii moo? Eh? Tokkoon isaanii moo? Sirban fayyadamu waan ta'eef hin dinqisiifadhu. Yaatu sirbumaan dhaggeeffattu? Hin dhaggeeffatu. Maashaallah, maashaallah, maashaallah. Darasaa gaa'oo? Namummaa isaanii immoo niin dinqisiifadha. Isaan hundinuu baleeyyan kiyya niin fadha. Okay. Garuu sirba hin jaalatu. Namummaa sanuu eenyu dinqisiifatte silaa? Kaatii. Namummaa moo mucaa keenya kagama jiru kana Kadiir Martuu fa'a. Kadiir Martuu! Wow! UK! Kadiiroo! Haala wassaalan ijoolleen ta'e. Ijoollee ganda Kadiir Martuu laga kam, laga san, ganda san akkas jaa jiran irra marse. Okay. Warroota nashiidaa baasan keessaa eenyu dinqisiifatta? Warroota nashiidaa baasan. Fawzaan Abdallah. Fawzaan Abdallah. Eh. Mu'aaz moo Fawzaan? Fawzaan Abdallah. Fawzaanii fi Zakwaan. Akkam joomee ergisa akkam jeeme? Nashiidaansa. Qara'ii kalaama Rabbi. Isaatu siif jiisa qalbi. Addunyaa fi akhiraallee milkintee isaanii tolti. Qara'ii Qur'aana Rabbi isaatu si jiisa qalbi. Addunyaa fi akhiraatti jirumtee isaanii tolti. Maashaallah. Dhagee wallaan dhageenye gaa'ee wanni jechuun gaarii miti kijibuunis gaarii miti tarbira jirraa. Fawzaan kana liinkii isaa bakka itti argannuu fi akkamitti akka dhaggeeffachuu dandeenyu waan ati dinqisiifatteef isin beeknu waan ta'eef wayii keessa jira waan ta'eef TikTok irrattis akka nu maxxansu tosi jechuu barbaada. Dhageesse? Ni maxxansa inshaallah. Inshaallah kabajamtoota hordoftoota lamaan Oromoo bakka jirtan hundi keessan salaamtaan ta'e ta'oon irraa buqqaate isin biraa geessu istiidiyoo baadiyyaa fooloo gochuun dagatinaa namoonni 500 kunis isa jajjabeessuun dagatinaa warroonni achiin jajjabinaan bira dhaabbachaa jirtan ulfaadaa isin jechuu barbaada. Inni itti aanu warroota TikTok keessaa hoo eenyu dinqisiifatta? Warroota TikTok keessaa Faatee Borooda. Faatee Boroodaa eenyudha? Inni jirti warra TikTokii. Faatee Boroodaa sun eenyu? Warroota TikTok duba? Faatee Boroodaati. Nama narrabsituu bakka wantoota babbareedaa wantoota gamoo hojii fa'aa nama kakaasu fa'aa gaddiri. Faatee Boroodaa maqaan ishee eenyu jaa? Qoree namti daa. Faatimaa Mahammad jaa. Faatee Boroodaa jaa. Faatee Boroodaati. Sinni warma TikTok jana warra jara jemti mutti namu. Qaalicha warra jana jemtu jenne beekte gaafi waltin dhayin ammas nama keessan jana jemtu waltin tunde. Dhaggeeffadhu boo namni kan isaan sii jana maayii miidhamana ammaa namni isin dhaga'u. Hayyee? Faatee Boroodaa. Faatee Boroodaa. Waa jara kan isiin fida. Laaluu qabne waan ta'eef. Maaloo fooloo godhi kun alaal. Koye ana akka itti barreessitu anaas si garsiisa. Faatee Boroodaa. Faatee Boroodaa jaa barreessa. Foloo kuma 70 qabdu sanaami? 77. Ne? Yes. Yaa jeeno tana dinqisiifata. Harka deeqa. WhatsApp ni laallaa qoy gaa jara seenne. Naaf jiraadhu diina. Tasabra shindaat. Yaa. Hayyee kabajamtuu fi jaalatamtuu Faatee Boroodaa bakka jirtutti salaamtaan ta'e ta'oon irraa buqqaate haasibira jiraattu jenna. Inni warra TikTok irraa gaa warruma. Wallahi nama beektu dinqisiifata warra TikTok feemasoota sirriitti gaa. Nama garuu feemasummaan TikTok tun nu gaadhi Faatee Boroodaa kanaa warra wayyaa warra kaanirra. Harka deeqa Faatee Boroodaa jee. Faatee Boroodaa hundi keessan Faatee Boroodaa jaa barreessa. Eeshi gaafin itti aantu. Faatee Boroodaa. Okay. Gaafin itti aantu
Nama meeqattu gaafii jaalalaa si gaafate? Haga dardarummaa irraa gasi. amma dullacha hanga dardarummaa jettee nama lakkabinisa ati hakkanaati hai dardarummaa irraa hanga amma maal jechuudha kun isa Dhugaan baanaa war dhugaan baana. oo nurraas Bogalate walla. Eshi. Tiago kanatti fuula godhaa jara keenya waa inni galata jara deematti ilaala ishii dhaggeeffadha. Let's go. Gaaffii jaalalaa shamara meeqa si gaafatee haga ijoollummaa irraa haga dardarummaa dabarsite gamma jirtutti. akka gaafii sirreeti laa Okay. gaafii jaalalaa namni na gaafate ibsaa duba miiseejii ilaalee isaafu malee akkamittiin siima Ni beekta yaadumaanu tilmaaman. Mitiyyoo Jamaal Mahammad Mixiyyoo Jamaal Mahammad Tamaal boo Jamaalis yaamini maqaa ishee yaami takka yoo haga sadillee taate nama sadii moo sadii shantu si gaafate nutti himi. maarifaa wallaalaa fe'ate Maarifaa tammee yaa buleessa kiyya biroo kiyya maaliif nama raajitaa rabbii sun sodaadhuti. maraatuu miqaa'ib taasa gisee namni akka ayi Waan asiin joo siin galle. akkas naan jette reefuusi dardarummarraa hanga amman naan jette Okay gaafii jaalalaa namni meeqa si gaafate maqaan yaamini dhiisi maqaan jenneen. nam sadi Nam sadi qofaatu jiru ta'e keessatti gaafii jaalalaa si gaafate. yaa Aabuu ati dhugumaa yuuyyaa wallaahi laziim wallaahi. maaliif iyyuu yaa ganda kaan akkuma naman dhageenitti nu seemi Akkamitti bobboonteen deemtu ati akkamitti si gaggaafatu. bobboonuu kamisa adii kaadhee dadhabee akkamiin siitaa kanaaje Okay nam sadi qofaa gaafate ayyee namni nama 13,000 fi 15,000 gaafataa isa nam sadi qofaa qabdu miskiinticha keenya kan haaya. gaafadhaa jeen kamisaas deemu kana isin hundi gaafadhaa jeen Yaa gaafin itti aantu ati nama meeqa gaafatte? anis waadila sii miti nama tokkoon gaafadhe Iguma dhalattees geessu gaafii jaalalaa nama tokko qofa gaafatte. dhaloota irraan izaabiin yaamata 15 irraa izaabi qa haay ama shaniimi anama 20 haay ama shan keessatti akka gaafachuu jechuun haay Okay. Nama tokko qofa gaafatte. amma duraan irra bilbilee unoo mujiyyoon wanni tana jirti qobboo tana Ayyee. irra dhawee silkii gaaddisaa saniin irra dhawee akkasitti naa deebisii keeysaan qabu silkii na harkaa buute mucaan as kan isaan dhimma kiyyan fitiin yoo Maalicha beete taabiyaan kalaqalan yaa yuuyyaa. Awwa maan waan silkii waa wajji haasotee si gaafate waan si gaafate qofa naa deebisi rabbi sun sodaa dhugaaf interbii wal godhaa. dirree lolaan jirru maata rabbeessaa tumta duuba intervirra jira Interbii nurraan balleessin. Interbii. Waan si gaafadhu deebisi. Eenyu wajji haasotee maarree waan siin jette waan ishee siin jette irratti siin jenne. mustariyaadha Okay dhiise bata. Nama tokko gaafatee miti. iftuus gaafadhe Laa ilaaha illallah rasuulillah. amma saartu nam jaaniin dogongore Namni ati gaafate. nam jaa maarifaa suleetis gaafadhe Jaatama moo jaa? Inni tana jaatama ta'uu wal tuuba. jaa akkami jaatan Okay. lakkoofsa wallaalaa Okay jaa. Saartuu maarifaa iftuu caaltuu mustariyaa mistariyaa jaa bas khalaas bakka bira ga'e. beezaa maatis Beezaa maali? Qaalii sana beezaa maali? Ati beezaa maal gaafatta? beezaa hin gaafatanii hin jaaladhu Indee
beeza mana bunnaa beetti daleetti moo eessitti wal geessanii gaafatan? beeyzaatamiin baana beeyde Hin beekon. duuboo Okay, beeyde dubbata Gaafitti aanu tachaana. Ishi? haa Amata meeqatti jimaa qamoo eegalti? haa Amata meeqatti jimaa qamoo eegalti? jimaan arargee amata meeqa dhufe Laa ilaaha illallah. Mucaa amata meeqatti jimaa qamoo eegaltee sin jeerre? amata 19 fi baati 7 Dhaluutan eegalteeti jimaa qamoo? baati 3 fi 7 lameen kiyyattiin eda bula Jimmaa qamoo moo? kamoo uno ijoollee gandaa hundaa si hima bilbilii gaafadhu yoo dhugaan lansee Okay. jimaa san fidi mee qaawwa jimaan irraanfachiisa barbaadu Kabajamtoota fi hordoftoota ilmaan Oromoo bakka jirtan mana istiidiyoo baadiyyaattis akkasuma immoo mana keenya jala jirtan hundi keessanuu mucaan jaalatamaa fi kabajamaan nutti argamu istiidiyoo baadiyyaa jamaa seenaa fi hojii isaatiin wal qabatee gaafiif deebii waliin gochaa jirra. Akkasumaan immoo mucaa keenya kara deemaa uummata salaaleetiif sagalee ta'aa ture mana hidhaa jira jaanii hundi keessanuu viidiyoo dareenii jirra. Viidiyoo kan duwit godha isinis sagalee ta'aa fi mucaa isaanii haga dandeessanitti irraa dubbadhaan dhaamsa ibsaa abbaa jaalalaati. Inni itti aantu amata meeqa jimaa eegaltu waan jiru nu deemsuu dide mucaan kun na shawwada. Istiidiyoo baadiyyaa na shawwadin ishii kana booda. dhaabbadhu Mana tiyyee galatoon. Eshi. dawwalee gaafadhu si dhageessisu Dawwalee gaafadha amata itti eegaltu. Rakkoon qabu. Dawwalee haa gaafatu. Obsanneera. Ijoolleen teenyaa biyyatti jimaa qeenyumatti eegalamti. Because gaafa jimaa eegalu waan ta'an hundi takkatti wanni gala. Hai. akkumatti gaafuma namni liqti eebisee wanni ijaasa Okay, dawwalee gaafadha. thank you dabba silkiin kaasu haala xirrii bareedirra haateen sa'i Irri minaaminaa sun. booqa diire guyyaa Jamaal Mahammadii oolee afaan kaannee dalaga kaanusanii yaasin shumburaansa baati meeqa geesse guyya san jimaan eegale gaatee roomsafaan naaraabseetii kunoo gurfaan tiibirra nu gallakkisuu deema haqan himnee jaa baati lamaa fi waa himnaan baati 3 maaltu baati 4 yoo ta'u torbaanii fi guyyaa 6 irru Aboo qaallicha nama taanaan dhoosii rabbii sun sodaadhu. kuno ibsa laal baati 4 baati 4 Amata afuri moo amata 8 eega jimaa eegalte. Kirkiritti dhiisamma. hin geenyeen Hin geenye. ay ibsa namu waan namantu koyati wanni irratti gandaa sakraman darbii goota Aboo yuu yaa qoosa dhiisiti waan asi gaafa dhuma deebise. Ishi. oosaami ollaa amata 8 hin ga'u kan jimaa eegale Aadaa keenyas beeksifachuu dandeenya waan ta'eef amala keenyas beeksifachuu dandeenya waan ta'eef yuu yaayyee qoosa dhiisii waan dhugaa sanatti. waan dhugaati gaa'oo kana olmaa haa kijibuuta biraa hime Kijibin ati jimaa eega eegalte amatuma afuri. kabaddo amata 4 baatii 4 didde Wallahi kijiba waan taakul. Okay gaafitti aantu kunna tanas deebinee qorannee sirriitti si gaafan. Gaafin ishiin itti aantu namni jiruu ta'e keessatti galateeffachuu barbaadu asirratti maqaa dhoottee jira. namni ni maqaa dhee galateeffachuu fadu ni jira Ayyee. namni ni asirratti maqaa dhahee galatoonfachuu fadu Taliila tiyya ummaati Ashaa Mahammad Jaan
Asha Ahmad. Ashaama maggalatu. Asha Ahmad. Asha Ahmad. Ashaam. Galatoomii haadha. Itti aantee Idris Tuna. Idristunaa maali eenyu dhamni? Abbaa kati. Abbaa kiyya. Nama biraa faamiliin ala nama biraa. Feeruzaa teenya. Qaalichana faamiliin ala. Nama biraa namni akkamatti tiktoo kanarratti wal barteeni galateeffachuu barbaadu tiktoo kanarratti. Haa takkitii sana Feeruzaa teenya obboleettii xiyya guddoo tagaafaanan. Tiktoo kanarratti waan anjoon dhageessu rabbii Gaafaan qaraatiif darasummaa deemu quraana rabbiitiif ispoonsara guutuu taatee na gaggeessite burqatti. An kanis gaafachaa jiru nama tiktook irratti eege wal barteeni galateeffachuu barbaadu siin jedhu. Asirra baanta. Ta duraa likki deebiseemi. Dur likki deebiftee. Daliila xiyya Asha Ahmad. Asha Ahmad deebiftee barta reebu san jettee Asha Ahmad mucaa mataan an dhosin rabbii sun sodaa dhutiin tarbimoo cekatee yaamatu. Thank you Asha Ahmad abdii nuu dhaluudhaaf jeya. Ay. Viidiyoon ilaalti. Thank you Asha Ahmad abdii nuu dhaluu keetiif maraata nu dhalte nu fayyaa nu dhalte yuuyyaa nutti dhalte kan keessa baran bayyoo. Hayaa dhaggeeffatu ammaan tana gaafetti aan tuttachi kunna. Namni niin galateeffachuu fadhu TikTok irratti eega wal barree as obboleessa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa guutamaa galaanoo nama jedhamu ispoonsara kiyyaa isa nama na jajjabeessee bilbilallee nama naa bite iPhone Pro Max 16 galatoomee jechuun hin barbaada. Guutamaa galaanoo kun eenyuun bayyu. Siinni ati addunyaa tan beekta si ati warra tiktoo kana ati beektu fi kan ati beeknu wal akkam eessa jirta qo'eet. Taliila warruma tiktok ta'e taliilatti. Innaa lillahi wallahi addunyaan tun addunyaa biraati. Okay bakka adii si'aan irra kutee mataan na dhooftee gaafin itti aantu. Nama dhugaati. Nama taliila gartee. Ati warra wakabaa godhu beeytaan saayibsa dirree iyyaalaa tanarra. Dhiis rakkoon qabu. Ishi. Nama taliila maaliif wallaalta akka guutamaa galaanoo kana aadaa tana jira akkamiin wallaalta? Okay, baradheetu jira. Thank you iPhone bituuf thank you guutamaa galaanoo jee kaatuba. Ay. An agarree iPhone is wanni jettusi. Siin garsiisa wallaahi ibsa. Okay, bakka rakkoon qabu san viidiyoon waraabdee gallakiftaati. Gaafitti aantu. Niin garsiisa ati jee kaa viidiyoo kana. Gaafin si gaafatu jira gaafin si gaafatu naa deebise sana siraata mataan an dhoosini. Thank you guutamaa galaanoo iPhone mucaa bituuf jee kaa maal? Thank you guutamaa galaanoo iPhone mucaa bituudhaaf. Yuuyyaa keenya birooki yaaboo mataa. Amma gaafin siraata naa deebise mataan an dhoosini ishi. Okay. Gaafin itti aantu gaafa dura TikTok banattu eenyu sii banee akkami banattee viidiyoon dura ati gallakiftee viidiyoo kan. Thank you gaafii tana na gaafachuu keetiif hedduu galatoomii. Guyyaan dura gama dirree iyyaalaa tana yookaan TikTok dhufu akkin inni itti banadhee application yookaan software waan jaamuu jira. TikTok jaaniiti wanta kurfaa akka kubbaayyaa tokko akkana jira gurraacha jidduun akkanatti. Mataan qabatin kaa define godheetiin himaa warran beeyneef way. Yaa boleessa kiyya taa yaaboo rabbii suma sodaadhutiin tarbitan isa siraatan naa godhe rabbii suma sodaadhutiin mataan na dhooftee bara. TikTok gaafiniin dura banadhu. TikTok kana gaafaan dura banadhu anumaatu application buufatee akkasitti lakkoofsa kiyya itti naqee. Hayyee. Hogguu inni hijaabee koodii jaafide kaa warri dhaabbatanii. Hayyee. Akkasitti koodii san eegee diijiti jaati akkasitti itti guute. Hayyee. Hogguu successful jau upload jeeti as gadi waan duwwaa takka fide san booda viidiyoon irra maxxanse. Hayyee. Viidiyoo kan maxxansite.
Me amma kun marti fitna dilli kun qademtu akasitin banadhe buufadhe banadhe waan jettu wani xaabiyaa achi deemtu nama barsiisu turtamu maama taana dhoofta qoyaan barra dadhabe barra intarbii tana bakka addamu wallahi. haa qoy tiktok guyyaaniin dura banadhu Ayye. ifuma kiyyaafiin appilikeeshina buufadhee play store irraa banadhe Okay. Bilbilaan banatte jechuudha. bilbila kiyyaa. Haaya. San dura eenyu ilaalaa turte? TikTok eenyu fa'aa ilaalaa turte? TikTok wallahi dhugaa dubbachuudhaaf san dura namni ilaalaa ture. Silkii sultaan takka keessatti nan gaafa san silkii guddoon qabu. Ayyee. Akkasittiin naayitel takka jiraata isaa sanitti kaardii neenee akkasitti wanni ilaal. Raachuu tasfaayetii fi maakii yeroo isaanii wal bira jiruu laale akkatti isaanii hojii haasa'u tokko. Raachuun guyya san bishaan dhugu jira milikeeta akkanatti taa'ee kursii takka irra akka bishaan dhugu siin fadhafaa jejjaan. Raachee tasfaayee. Bishaan dhugdee maalifa? Wallahi odan si maddi jiraate. Wallahi sin haalsiisa akka ajaa'ibatti ishii waan ati natti dalagu jirtan wallahi lazim maal bitnaan keessee bar rabbii sum salaat okay tiliisa waan si gaafa qofa deebise ishii waan biraa kasan daaqini yuuyaa. Jamal. Amma gaafa itti aantu viidiyoo akkam daleetti taap godhaa asirratti jiran. Guys taap godhaa maal abriin tun? Viidiyoon ani dalage yeroo jalqabaatiif viidiyoo gartee Sheekh Ahmad sheekicha tokko jira. Miskiina maraataadha. Maraataa namaan jechuulleen hin ta'u. Nama kitaaba rabbii hedduu fixee mataan kun tuqamee jechuudha. Okay. Garuu ala bulaa akkuma maraatota kaanitti bakka kushaashee deema. Quraana rabbii garuu habbaa takkan irraanfanne hiikaa isaatiisi. Guyyaa tokko akkumaan silkii jala qabee quraana gara ijeenitti quraana kana qara'aati naafa saree jechuudha. Nattoleetiin poosti godhee kaniin foolooran qabne nam 110 daawwatee sanirraan sheeticha namni sappoortii godhillee ni jira. Uffatallee bitee fi jaaffee tuubilleen dhufee dirree dawarraa naa bilbilee uffatallee itti binne sheeticha sayyaa'u. Viidiyoo isaatiin gadhiise dura. Oh my God. Waan bareedduun beekamte jechuudha. Waan bareeddu, waan mi'aawaa, waan ajaa'ibaatiin miidiyaatti dhufte jechuudha. Akka miidiyaatti dhufte jechuudha. Namni galiin viidiyoon fooloores ol sii haarte gaafas jechuudha. Maashaallah wallahi. Fooloora 2,000 qabaachuu ture. Sanumarraan 15,000 mokkana ture. Okay. Feemasoota warra biyyaa keessaa eenyuun dura wal agarte? Feemasoota warra biyyaa keessaa dura Fadiireenii wal arge. laa ilaaha illallah muhammadu rasuula kiyyaan kun kiyyaa rabbii sumsaa dhufe feemasootan jeeban. Ay, Fadiireen feemasaa miti. Fadiireen kun kami? Fadiiree amma bakar kaakanii irra bilbiloon. Foloo meeqa qabu? Ni qaba kaa fooloo 24 ni qaba. Qaalichana waan ansiin joo dhagaye nama foloo guddaa qabu namni ati TikTok irratti beekamaa nama beekamtii dhageettii qabu miidiyaa irraa kaati dura wal barteen ijaan wal agarte eenyudha? Ijaan wal agarte. Lafatti gaa. Feemasoota gurguddaa keessaa namni nin dura lafatti agare. Lafatti namni nin dura arkee viidiyoos wajji waraabee bandaame. Jaafeetu. Jaafeetu jara kayde Jaafeetu jaati subscribe godhaafi. Jaafeetu subscribe godhaafi. YouTube isaa jira seenaa. Eeshi. Dirree warraa keenna dhufe sheetichaaf uffata bituuf. Oh my God. Okay, gaafin itti aantu
haadha manaa qabdaayii jaartii. Ani kaa walirraa qabdan. Ingkap. Jaartiin qabda? Ingkap Maal? Jaalallee hoo qabda? Ingkap jaalalle. Gizee feete silkiini qaabdii gizee feete ni jirti. Eeshi maal hojjettaa biyyatti? Maal hojjetta? Biyyatti wanni niin hojjedhu sifeera baajaajii tasaafariin tun haatiyaan naqa isheetiin liqiin firraa itti dhiisi. Sifeera baajaajii jechuudha. Okay. Manjaa fiqaadas ni qabdaa jechuudha. Hayyama konkolaachisaa ni qabdaa jechuudha. Hayyama konkolaachisaa isaa miti. Sifeera baajaaji akkamii dalaydare? Karaa baadiyyaatiin dalaga. Okay, karaa baadiyyaa dalaga. Ni jira namoonni akkasitti dalagan hedduu jira. Eeshi. Irran turre saniif hin baafatin. Silaa seeruma gaayi. Okay. Kutaa Oromiyaa keessaa shamara eessaa fuudhuu jaalattaa? Niyyaas qabdaa? Kutaalee Oromiyaa keessaa? Kutaalee Oromiyaa keessaa moo? Minnesota. Minnesota. Minnesota maal qallichan? Minnesotaan Oromiyaa miti Oromoo Minnesota Oromoo xiqqoo jaanii achiin tattaani Zainabaaliifan. Minnesota xiqqoo janii. Oromiyaa xiqqoo janii achiin tattaani. Ana makrikin tur tabiyyalaa jirtu baan taate? Tabiyyalaa jirtu kaa sanii isinumaa himaami Oromiyaa xiqqoottani. Maali yoo nachii fuudha? Bakka fedhe haa taatu jechuudha nama biyyaalaa jirtu ta'uu qabdi. Amma naa galee jiraanni kee. Maaliif tabiyyaalaa jirtu ta'uu qabdi? Biyyaalaa wanni niin fadhuuf bikkuma Oromiyaa saniin irraa fadhe. Eega biyyaalaan biyyaalaa taate. Okay, Minnesota deema kan nama biyyaalaa jirtu jenna. Gaafin itti aantu. Shamara furdoo moo qalloo feetaa? Tanuma rabbi na fuuseen fuudha gaa mazzaneen fuudhu ashankoreen taane. Fuudhoo baleessa kiyya nan beeka akka mazzanee ciqii biraan haaseen qalloo furdoo xaabiyaa biraatis nutti haaseen. Mazzanii maarree kiiloo minamni shin jenne. Tanuma rabbi inni fuuta jee katabeen fuudha gaa. Garuu tan feetaan jee bara tan feeta niyyattu malee gaa niyyattaa miti. Tan feetaree natti. Na beelessitee bar wallahi na beelessitee nama ciqii ati maal abrintee tu rabbi sun sodaadhuti. Taniin fuudhuu fadumo. Tanuma hedduus furdoon ta'in gartee kaa tanuma qalloos hin ta'in nama nagaan jiru nama giddu gala tokko. Okay, hin furdatin hin qallatinidha jechuudha bakka. Giddu gala fuudhuu fadhaa. Eega dhufte feetu haa furdattu yoo furdattanii nari'a rabbi furdise. Okay, rakkoon qabu. Gaafin itti aantu. Gabaabdumoo dheertuu shamara fuudhuu qabate. Shamara gartee tanuma likki. Likki nati ooftu tun maal wanni marti likki nati ooftu tun ifif tolfatta gabaabdumoo dheertuu feetaan. Rabbii tolchaka ayi. Ati niyyaa teetitti tan. Dheertuu sosoon ta'in gabaabduu sosoon ta'in normaala bakka. Jiddu gala jechuudha. Eeshi.
Gaafin itti aantu kana keessa achi baanaa gara tokko ulfaadhaa warroonni jirtan nuti keessan taap sheer koppiliinks gochuun dagatinaa. Mucaas sappoort gochuun dagatinaa jechuudha. Istiidiyoo baadiyyaa nama jaalalaati nama ajaa'ibaati jechuudha. Yuuyyaa baadiyyaa jennaan gaarrarraa kaafnee istiidiyoo baadiyyaarraa yuuyyaa baadiyyaatti deemnee jira maqaan isaatiin mataan dhoose wallaahi mataan dhoose. Gaafin itti aantu gaafa dura libii banattu nama meeqas ilaale tiktok akkami banatti filtara kaattee akkam taate. Gaafa liivi dura banadhu guyyaan dura ol seenurraa nam 33 na laal. Guyyuma dura ol seentu nama 33 ilaale. Eenyu faas ilaale. Niin kaayyadhee mi'anii sisi Haya. ispiikara kiyyasan. Ayyee yaani sun akkamis dhufe qalaasni sunii fi wanni sun. Qalasni isaanii gartee ibsa eerfoonni keenya iPaadii namaa kuni amma ammatti chaarjara faa fixee fidararraa ani immoo faranjiin hoggaa dubbattu new creation idea waan jaamu jira. Yaa. Wanta sanirraa badheetumaan fuudhee qalasni saniis akkuma gartee eerfoonaatiimi ispiikara keessatti hidhaanidee fiintasaa bakka silaa negative and positive charge jawsan soorala godhe irra maxxansee daawwitii soorala san booda small transfer voice to the ear waan jaam ispiikara xiqqaa asii itti godhe soorala irraa fudhata ni hojjeta jechuudha. Unlimitedidha bakka limitii osoo hin ta'in unlimitedidha. Saniifin filadhe gaa uruu keessa foolla chaarjara narra fite jeen dararamu. Ni dalagaa qalaasni. Ni dalaga ganda guututti hin kaa'u jiraame gizee waa itti banuuf ni dhageessan. Okay. Har'a eessa jira qalaasni si moggaan jiru waan haasoftu kanarraa nu barsiisuu dandeessa qalaasa yoo dhugumaan akkasitti waan san qabaate. Na biran jiru yeroo. Okay. Yeroo jalqabaatiif liivii qalaasa saniini kan namni 33 isa laaluu eegalee. Okay. Yeroo jalqabaate namni meeqattu namni yeroo jalqabaatiif rabbi sitti beeku giiftii si kan yaadatta. Ni yaadadha. TikTok gaafaan dhufu gama giiftiitiin giiftiis naa kannuus dabalatee namni naa kannisiisee ijoolluma TikTok kana gubbaati inninis eenyu yoo ja'an akka namni sappoortii na godhe yoo ta'an nauma TikTok kanarra hojii jirru inninis ibsaa abbaa jaalalaa ja'ama. Mana isatti na yaamee ol na naquudhaan nashiidaa jimaa takkaa ture isiisan hoggaan ja'u namoonni sappoortii na godhuu turan yeroo hedduu mana isaa na fidee ibsa abbaa jaalalaa san akka gartee fatii kunfaan giftaroota baay'ee gaa'izaabeef fixuu danda'u giftii warri naa kanan hedduu akka rammee fallaanaa guutamaa galaanootis giftii naa kannuu ture ibsa abbaa jaalalaa mucaa jaama. Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa. Odaatis naa kannuu turte giftii isaan gaafaan nashiidaa san ja'u aanaa galatoomanii giftaroonni keenyaa. Yaa yeroo dhageettii qabnutti nuti fayyadamneeti nama ol baasaa turre itti dhaaduufillee jennu gaafa inni dhufee asitti sappoortii goota hundi keessanis ulfaadhaa an kan inni isa gaafadhe waan biraati yuuyyaan xaabiyaanatti qalaaqala yuuyyaa mana keetitti banattee sii jirtuun baan mana kee. Mana kiyyammoo. Mana kiyyatti giftii guddoo namni naa kanne guutamaa galaanoo jaama yeroo jalqabaa. Guutamaa galaanoo galatoom ulfaadhu sin jenna. Giftaroonni gaa yeroo hedduu warri dhiiraa kun ni komata beektaa dhalaadhaaf malee kan Oromoon tun maarree jedhanii ammaan tana immoo gaa'ee guutamaan galaanoo nama itti cabsee dandeettii namaatiin kanneen keessaa galata guddaatu isaan malaa jechuudha gaa'ee. Oromoon jecha guddatti guutamaa ulfaadhu sin jenna. Inni itti aanu Abdul Qadir Ammaatis.
Inni itti aanu jedhin gaafii gaafatu deema inni immoo Abdulqaadir haa Abdulqaadir atillee galatu Ijoollee naa kan itti Abdul Qaadir galatoomi jeenga. haya Abdulqaadir ooyyee galatome atilleen gaafii itti aantu bishaan itti dhugimee gaafiidhaan mataa si dhoose. Rakkoon qabu of. Yaa cheers. As qabi oodha. As deebise kaatu. Okay. Yaa okkotee dhugu jira. Buqqeen dhugu jira buqqee. Kuluuje ganti dhammaa siin jaa aadaa Oromoon beeytu jaa. Yaa buqqee namni jiru sun waan kana. Kuluuji boo. Quluu. Kaasni kan inni gurra akkaatisanii sababa waan baadiyyaatti biyya teenyatti qulqulluudha itti fayyadamanii. Gaafin itti aantu Hayya. waa'ee giiftii keessaa deebine mee nashidaa ittiin beekamte sanii irra nu muuziqi qashu. Nashiidaan itti beekame nashiidaa jimaa sani gaa'ii. Yaa. Si khabariin godhee nashiidaa Mu'az Mahammadi. Okay. Itti gammaduu ture innillee ni gaa'ii. Si kamuuf booddee yoomin si qamaa sente kubaatee festaala walakka haraaraan seenaa cimaa guyyumaan guyyaanii wallahi yaa jimaa si kama'uu malee ani nolle takka dhugaadha hin sobuu ibsatu na argaa ani waa'ee jimaa hin kufu odeeyse ganamaas haraarante hirribaana qaabtee dammaqee ol ka'e yijaatoo babaase lubbuu too dirqama sosobee ol kaase maalumaa haraaraan akkanaa ulfaatu ijjitoo si malee addaanuu banamtu jaalaltitee jimaa koo jaalaltitee paastaadhaa oolii amtee mirgaanul kaamili maqaa keetii yaamamte harargeeni maqaa keetii yaamamte harargeeni mukni akka keetii abadin uumamne yaada waa dadhabbii yaakinina onnee ati magaruudhaan harararraa hafnee fiidaaqee haa tahuu dhibbi qoosiif kannee muka akka keeti ooyiruun hin baadhanne yaada waa dadhabbii tanaaf sii qamaane sii qama hundisu hangaan sin mirkaanu yoomuu sin qama'a an sin dhiisu yoomuu jaalaltitee jimaa koo jaalaltitee paastaadhaa oolii kannamtee mirgaanul kaamili maqaa keetii yaamamte harargeeni. Sana nashiidaan. What's up? Push godhaafi jira kee. Thank you, Sartu. Goraadin push wallahi dhugaa isin jaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya gaa inni kan ittiin yeroo jalqabaatiif dhageettillee argatee mana keenyaatti shaashambaa gochuudhaan giiftillee asitti uummata duratti gaafa tokko affeerreenii sagantaa dorgommii irratti kanaani nashidaa ajaa'ibaa sammuu keessatti haffazee qaba bira dhaabbadhaani naanaatti bira. Tapha itti aantu gaayin dandeettii isaa hedduu nama gammachiisaa wallahi akkaataan inni gacheessu kafariin isaa jechuudha. Gaafa teenya karatti aduutti dabarra kara goolabbitti aanaa jirra neetworkiin isaa qabaa jira. Na fakkaatti tamsaasa keenya kallattiidha warra teessan iddoo gochuu jirtu nuti keessan galatoomaa ulfaadha. Gaafa itti aantuuf immoo qabannee si dhufna nama biraa nama qabannee dhufnus nu barreessaa sagantaa nuti eegalle sagantaa akkanaa tana gaahii teerteemantii shaashambaa waliin jechuun viidiyoo tana irra deebitanii warri ilaaluu barbaadan karaa yuutuubaatiin argachuu dandeessanii. Inni itti aanu immoo eenyuuf innaa dhagaa hojii mana nuti ta'aa jiru yeroo baay'ee
ti'aantu eenyuun fida jeeti yaadaa mucaan neetwoorkii daddabaase naanaatii fidi erga wanta wallahi naanaatii fidaa qaba naanaatii nan fida wallahi lazim maaliif akkana rastus nin gaggaafadha waan ta'eef naanaatii kafalleetii finnaaf gaa naanaatii callaa feeti dirqama natti ta'a jechuun naanaatii fiduuni itti aansuudhaan immoo eenyummasii wanni fiduu deema amma iftaan yookaan boru ni gada ishii sana gaa ishee barumsa barsiiftu san barumsa waa'ee jalaa san akkaataa itti rafan aboo maqaan na jalaa bade na yaadachiisa maqaan na jalaa bade riskoo fiduu deema riskoon fidaa obsaan eeggadhaan isin jechuu barbaada gaayis taayimiin xiyya asirratti jirtu natti dheerattu waan ta'eef daawloo gochuudhaaf natti ulfaatti viidiyoo tana daawwachuudhaaf irra deemtanii yuutuuba keessa gad deemtanii ilaaltanii isin jaalannaa isin kabajnaa naannaatti galatoomii warroonni shaashambaa gochaa gaalaarii naa guuttan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa naannaatti foloo naa godhaa koofiyyaa abba sadii natti kaame koofiyyaa abba sadii gaalaarii abba sadii ja'a gaalaarii tana gattu kinaanaatti hattis abbaa editi abbaa abdiiti bilaal meeso ijoollee biyyaa dhudhuukatan natti fidaa sagantaa tanarraa hogguu fidne immoo qophii akka wanni itti deebinaa jechuudha qophii bashannanaa ta'an san beekab dhibne seerannaa biyyarraa nu qabanii manguddoo fi wanni dhan baasanii nu qaban waan ta'eef saniif itti dhiifne walitti deebina gaammaan tana ba'uun dirqama nutti taatis hoggaan buufadhu viidiyoo tana hoggaan buufadhu natti dheerata waan ta'eef. Zamanoo Qureeshii fidi Arjuun faa Zamanoo Bilaalee miti indaan wanni fidaa nyaara kullee fidu nyaara kullee isin fidu naanaatiin isin fida boro naanaatiin isin fida nyaara kullee isin fida hunda Oromoo takka takkaan fidee isin fidee intarbii isin godha. Akas yo kasih tahu tuh video teragak buset nih walau itu deh ciao halkan gari kabar dah nyara kulle malah benar kan nyara kulle saya bawa wadib tuh wallah bar hah nyara kulle warro teragak tak kan sini beda nyara kulle nanati terang itu beda faya juru sini beda awas faya juru nang beda kok kajabat gaafanti namatti ulfaatti bartana rakkina jira garuu isinin jaaladhaa isinin kabaja wallaa isinin hin boona ishee halkan gaarii deebi hojii goonaati ishee anamma kaampaanii chaayinaa keessaa obboleessan qaba obboleessa baaqiyyaa jechuu achi jira achi keessa dalaga heloo akkata kati Ilaan hangarraan beekani hangarra hin beekan ibsaan akkaawuntii gubee jedhii jedh an la takka tina sira sin dabam siso yo facebook ada itan indando facebook ka sa fran qabon ak fira facebook ka sa hin qab garumo kampani tiktok ka sa oblesan qab oblesa ba khiyachu wani kare ana dera kheditis manager amiti yashim manager bank tizun manager bank yaha atin bet wallahi lazim wallahi rabbi qadana chapsa manager bank tizun adera khiy sunak nim aw sabo ya dan nama beeku deengadda bo wanni hojjolle jibasan jattan ta dhugaati naaso jira waan dhugaa naaso mucaa keessa hojjolle ibsa kitkitiin akkannee hundaan oofeessa maal bakka dhugaa waan takka dhugaa nagarte ka yoo isin mini jettan warri na tuttuutan kasafu warri maarreettan adabadha nan tuttuqina hogguma san dhabamsa laal akkaawuntii san hogguma san way akkaawuntii ya jettan ijitan hiyya way dhiyaata Tentu Korea waan biraa kasartaa miti. Amma namni gariin akkaawuntii maareedha akkaawuntii kuma 50 olii riippoortuun godhan ittuun himu dawwale amma boleessa kiyya hojii keessaadhiisuudhaaf mistira kana baay'isiisa wallaahi laziim jarru kun. Baatiin meeqasa maallayni chaayinaa san kaalillee erga. Chaayinaa miti Indiyaa jira bara warroota walii kana. Indiyaa jira. Indiyaa. Amani ko faltani gasi fakatumi me usat malala warre ibsa TikTok no rago
Okay. Pani TikTok kesan kamu kana natti mashi. Ah, Ama TikTok ya un sala lame. Den gadda tansan kuma di basa dinjira. Arrama kuma di basa dinjira. Itin da wole be kada. halkani irraa itti si safaru jira gubaan qaba. Laali ammaan darga qabaatino la galatoma wallahi oromooti yenun dukesan. Kuma di basa dinjira non. Obbolees. Irradda waleetin gaafa inni kajooni maanyaa gubuu didu ati muslimaa miti jennee ganda keenya faamiliin ta'e irradda waltee dhabamsiisanneen. Rakkoon qabu maata ka dhiibbaa sana tokko. Halkanuma tokko dhaban. Halkanuma tokkotti. Yoo nuti waa'ee keenya sirriitti himne ni maraattan. Shira daleeddan jenneeti. Amma inni manaajara taanaan waan kana tuune duraan goree keessa na gargaaraa ture. Amma manaajara taanaan dhimma kana sirriitti hime ishee. Hin dubbatina amma. Nam tokkotti hin dubbatina agaruu hin tuqina. Aannan tuuxan malee sirriitti hin cufnu. Warra Ameerikaadhaa TikTok cufnattanii TikTok akkatti Ameerikaa Trump kana kanaan nu rifachiiseehu. Kanaaf gadaa tana TikTok dhiisuu jirra. Wallaahi watallaahi isin hin jaa. Hai. Amma silaa yoom cufuu yaan? Cufani ni gurguraaf jenne mee qoygaa waliif galutti irra. Gurgurtaa tana duuba bitamaa wanni kun haalli ibsa. Akka ajaa'ibatti bitama. Kiiloo meeqa? Jachin warroonni kaampaanii wallaa dhugumaa warroonni kaampaanii wanidha itti walii galuu jira.